Akkam jirtu daawwattoota Gamee Miidiyaa odeeffannoowwan gaggabaaboo guyyaa irraan isinitti himaa akka dhumaatti na waliin tura. Oduu keenya jalqabaatiin dhimma ajjeechaa daa'ima waggaa 8 Simboo Biraanuu irra deebiin kanaan isinitti himuta. Dhimma ajjeechaa Simboo Biraanuu irratti maatiin ollaanii fi qaamoleen mootummaa yaada miidiyaadhaaf kennan qabu. Maatiin ollaanii fi qaamoleen nageenyaa naannoo sunii maal jedhanii gabaasa bal'aa dhageessu. Akkasumallee bulchaan aanaa Walqixxee namoonni 3 ajjeechaa Simboo Biraanuutiin shakkaman to'annoo jala ooluu isaanii ibsee jira. Dhimma kana bal'inaan kanaan isinitti himuta gadhumaatti na waliin tura. Oduu keenya kan biraatiin immoo guyyaa irraa Dr. Abiy Ahmad pirezidaantii paartii badhaadhinaa ta'uudhaan filatamanii jiru. Dhimma kanas bal'inaan kanaan isinitti himuta gadhumaatti na waliin tura. Amma gara bal'ina oduuttan darba. Oduu keenya jalqabaatiin daa'imni waggaa 10 Simboo Biraanuu godina Shawaa Lixaa aanaa Meettaa Walqixxeetti qe'ee warra ishii keessatti ajjeefamtee argamte. Dhimma kanarratti maatii fi namoonni ollaa maatii Simboo akkasumallee qaamoleen mootummaa yaada BBCdhaaf kennanii jiru. Ajjeechaan kunis godina Shawaa Lixaa aanaa Meettaa Walqixxee magaalaa Eelaatti guyyaa roobii kan raawwate yoo ta'u, erga qorannoon reeffaa magaalaa Finfinneetti taasifame booda guyyaa jimaataa bakka dhaloota isheetti sirni awwaalchaa gaggeeffameetu jira. Ajjeechaa duraa daa'ima kanarratti miidhaan saalaa raawwatamuun booda fannifamtee argamuu ishee maatii fi ollaan himaniitu jiru. Haa ta'u malee hagammaatti bu'aan qorannoo ifa ta'e tokkollee hin jiru. Miseensi maatii tokkos dhimma ajjeechaa Simboo irratti yaada BBCdhaaf kenneen abbaan Simboo hoteela yookiin mana nyaataa fi dhugaatii xiqqoo akka qabu dubbate manuma sana duubatti reeffi ishee akka argame himeetu jira. Namni kun akka jedhetti haati Simboo deessee ciisti ji'a sadaffaadhas jedheetu jira. Hoteelicha dudduubaan mana puuliitu jira. Reeffi achitti argamuu isaas dubbateetu jira. Itti dabaluudhaanis Simboon barattuu kutaa tokkoffaa ta'uu kan hime miseensi maatii kun reeffi ishee naannawa sa'aatii 9 walakkaa guyyaa roobii akka argames dubbatee jira. Dhimma kanarratti abbaa alangaa aanichaa obbo Haacaaluu Xilahuun yaada BBCdhaaf kenneen guyyaa ajjeechaan kun itti raawwatame gaafa roobii sa'aatii 11 irratti qorattoonni poolisii bakkichatti argamuun qorannoo eegaluu himanii itti dabaluunis reeffi fannifamee argame achirraa buusuudhaan qorannoodhaaf gara buufataa geessuudhaan qorannoo jalqabaas taasifameetu jira jedhanii jiru. Taateen kun akkamitti raawwate eenyutu raawwate kan jedhu adda baasuudhaaf qorannoon taasifamaa jiraachuusaas kan himan bu'aan qorannoo fuula duratti akka uummataaf ifa ta'us himaniitu jiru. Kanaan alaa akkaataa ajjeechaa irratti odeeffannoon dabalataan isaan kennan hin jiru. Ajjeechaan daa'ima tanaa wayita raawwatutti namni ijaan argee miidiyaaf yaada kenne hin jiru. Maatii fi ollaanis shakkii malee namni ijaan arge akka hin jirre dubbatanii jiru. Maatiin BBCf yaada kennaniin shakkiidhuma malee ammaa dhugaa dubbachuuf abaluudha jedhanii gara siyaasaatti naannessuun ni ulfaata. Garuu namni bakka sana irra caalaa ture ijoolleedhuma raayyaa ittisa biyyaati jechuun dubbatanii jiru. Qabatamaatti namni ijaan arge jiraachuu baatus namni dhiyeenya bakka sana oolu ijoolleedhuma raayyaa ittisa biyyaati jedhaniitu jiru. Namni ijaan arge osoo jiraatees hin dubbatanii ni sodaatu jechuudha. Miseensi maatii kun dubbatanii jiru. Bulchaan aanaa Meettaa Walqixxee obbo Biraanuu Ajjamaa immoo gama isaaniitiin namoonni shakkaman to'atamuu dubbatanii jiru. Qorannoon hospitaalatti gaggeeffamee bu'aan isaa eeggamaati akka jiru himanii wantichi adda bahee qulqullaa'ee ragaan kun kana jedhamee ammatti wanti nu harka gahe hin jirus jedhaniitu jiru. Garuu bu'aa qorannoo eeguudhaan dursaa qaamni seeraa abbaan alangaas waajirri poolisis dhimmi dubartootaa fi daa'immanis akkasuma qaamoleen dhimma kanaa wal qabatu kamiyyuu koree dhaabanii dhimma kana qulqulleessaatii jirus jedhanii jiru. Itti dabaluunis namoota naannoo sanatti mana nyaataa hojjetanii fi puulii taphachiisan irrattis qorannoon gaggeeffamaa jiraachuusaa bulchaan aanaa kun dubbatanii jiru. Egaa daawwattoota keenya dhimma ajjeechaa daa'ima Simboo kanarratti ittaansuudhaanis odeeffannoowwan ba'an kan jiraatu taanaan jala bu'uudhaan kan isiniif gabaasnu ta'a. Amma oduu biraattan darba. Oduu keenya kan biraatiin Dr. Abiy Ahmad irra deebi'uudhaan pirezidaantii paartii badhaadhinaa ta'uudhaan filatamanii itti aanaan ministeera muummee obbo Tamasgen Xurunee fi obbo Adam Faaraa immoo pirezidaantii itti aanaa ta'uudhaan filatamanii jiru. Filannoon kunis teekinooloojiin deeggaramuun karaa iftoomina qabuu fi ammayyaa'aan raawwatamuusaa ibsi paartichi baasee ni agarsiisa. Yaa'ii lammaffaa paartii badhaadhinaa tibbana gaggeeffame kunis namoota 2,000 ol kan hirmaachise yoo ta'u guyyoota 3 gaggeeffamuunsaas beekameetu jira. Yaa'ii paartii badhaadhinaa kanarratti bakka buutota hooggansa paartilee biyyoota 15 dabalatee keessummoonni biyya keessaa fi alaa 400 affeeramu. Dubbiimaan paartichaa Dr. Biqilaa Hurrisaa miidiyaaleedhaaf ibsa kennan keessatti dubbataniitu jiru. Waltajjii kanarratti paartiin badhaadhinaa yeroo gabaabaa keessatti jijjiirama guddaa fideera kan jedhan muummeen ministeeraa Dr. Abiy Ahmad fageessanii ilaaluun amala paartii badhaadhinaatis jedhanii dubbatanii jiru. Itti dabaluudhaanis Dr. Abiy Ahmad paartiin badhaadhinaa seenaa siyaasa Itoophiyaa keessatti paartii yeroo jalqabaaf yaadama yookiin falaasama biyya keessaa madde qabatee hundaa'edha jechuun dubbatanii muummeen ministeeraa Dr. Abiy Ahmad baniinsa yaa'ii kanarratti waggoota 6 darban kan biyyaa bahee deebi'ee haa galu, kan hidhame haa hiikamu, kan amantaa walitti bahee walitti haa araaramu, kan ari'ame raayyaa ittisa biyyaarraas ta'e yuunivarsiitii irraa haa deebi'u, torchor gochuunis haa dhaabatu jenneetu jalqabna jechuudhaan dubbatanii
amantanis amanuu baattanis waggoota jaan darbanitti Itoophiyaa keessatti namni tokko torcheer hin taane jechuudhaan dubbatanii jiru. Isaan kana haa jedhan malee waggoota jaan darban keessaa waraanni kaaba Itoophiyaa lubbuu kumaatamaan galaafachuun isaan ni yaadatama. Naannoo Oromiyaa godinaalee adda addaa keessattis namoonni nagaa haleellaa dirooniin ajjeefamu yeroo adda addaatti dhaabbileen mirga namoomaa gabaasaa turanii jiru. Yeroo lammaffaa pirezidaantii paartichaa ta'uudhaan filatamuu isaanii irrattis yaada kennaniin Dr. Abiy Ahmad har'aa teekinooloojiitti fayyadamuudhaan filannoo paartii badhaadhinaa gaggeessinee jirra. Kunis qaama imala biyyoolessaa gara dijitaalaatti taasifamuuti jechuudhaan dubbatanii imanaa fi itti gaafatamummaan filannoo kanaan anaaf pirezidaantota itti aanaatti kenname kutannoo haarawaan hojiif akka kaanu kan nu taasisudha jechuudhaanis dubbatanii jiru. Egaa daawwattoota keenya oduu gabaabaan har'aaf isiniif qabadhee dhufe kana fakkaata. Warri chaanaalii keenyaaf haaraa taatan sabiskiraayib gochuun dagatiina. Chaanaalii kanarratti oduuwwan dhugaa ta'an kan biyya keessaaf kan biyya alaa guyyaa guyyaadhaan argattu waan waliin turtaniif galatooma nagaan tura.